Am barbare. Akkam ya. Shawaan gaza nagaya. Akkam abamu. Fayyadachu. Am barbare. Dhugi lama singaabbaza. Dhugi. Shawaan gaza andi. Yan dhugi zaaristልኝ እንግዲህ. ታስቸገርኩት. በቀበኛ ትልማ ኮኒ. እሺ እንዴ አማዳ እንዴ ሸዋን ግዛ አንዲያ ለንቀለዲ እንዴ ቀሊዳ ማሲ ባሲ እንዴ ሸዋን ግዛ አና ሸዋን ግዛ አርከኛ ተተናተቀየራም ቀሊዳ እንዴ ቀልዲም ቢያክታኒ አማዳ ህሩታ እሺ ነው ወጣ ባያዚ ሌባ ፋንዲያ ግንባር ተስነቀስ ለማሲ ፉጉ ኢትነቁይ ነው ኢትነቁ ሰሙት ነቁ كميلو نحن يوصفك نور واي كميله كميله لم كراي بيت فلقي يكونوا بيتي كراي وفي ما انه مكانك دني مكاكيا قبر عجوز كايك يا مشيكي ورجو برباد جال دم المكوتي نباتني تكسينني لولا عمالين فاتني ده من جد أتكرايوم لين أتكرايوم شكرا يلهم واتاي دمي منو شكرا يلهم سينما كنا درايوم توكو مكارا ده نمباسه كأي كنا لولا ميك أم بيسيت لذي عند لاين دمس سالن دمس سالو بدم سسنا بني دمس سالو ده أي سريتو نمبارك Raja. Kasih. Oji mana nak nama? Oji mana itu? Nade bistu. Kamu tu kalau bagus masyarakat timirti taman, masyarakat timirti nan taman le. Kamu tu mal dan walet tifiromsi. Gitu dalam je. Shito Mansur Jamal jadi kan Mansur Jamal jadi lah Shito Mansur Jamal jadi Shito Mansur Jamal Birama ni nande bisa Gafi Biramo Hibo ra Agafat Hiba ke Ayah ada bahasa ऐसे अलबास है वो मिला जो हंगी रोकते अलबास ये जी मामला आता अना शवान की ज़ाबिर रोकते अलबास था इतने बिडेंटल चुंबे तुनुं कुर्ती लिखिनज बेटे मूर तुचुं कुर्ती चारते फिटे करती की बिरती यार मसा इरा वो यशे बिरती Allah tu dia kayu kan. Kira tiadut. Marjetim. Malan jere. Wah merah mak ke wah merah man. Gari. Nawam ne jacul. Likinesh kan berhala nak abdar. Malah di likinesh re dia asana flubula masana fila. Inacha ko bitati. Ay, jecha tu siang kaki mti jala lako na ifsuf kati. Ito ko murgaji mati. Kaya amana ako siya. Kapa mafanki? Kasa ma bilbila majiram ti? Kasa ma bilbila. Mafanki ka ba't uwete mani akamting kasa re? Na lagi sedut. Custom. Un caso. Kami sosa jedhan namni isa wajjin naamatan. Dubartii nama maalaan si hamadha. Kaasa marra. Guddisa masagali isaati. Hello, kami kam nagara.
Nagaa laata fi akkam? Nagaa akkam nagaraati? Jirra abboo jirtaata fi lubbuudhaan. Jirra akka isaatti jirra. Jiraata abboo maal immoo hin fuudhedhaan yaabbee maal maana yoo si taate? Maalan fuudhe haadhoo koo? Hin fuuni? Nan fuudhe haadhoo koo gooftaa fakkeenyatti kunoo gooftaan haadha manaa ishee waa fakkaattu laa jee akka mukukkulaa bareedduu naa laata. Ijaanaan gaariidha. Anoo namatu waan tokko haasaa beektaa? Irreebdii jedhu beektaa anoo irraafteettaa adeemsi bilbila jiru. Na reebdii dhumaa na quncis. Maal na reebdii kunoo haadhoo koo maal namni waan gaarii haasaatee to'atu yaabbee namni waan sobaa sobti maal na reebdii yaabbee kunoo jaalalaan jiraachaa irraa na dhooftees hin beektu natti buutee hin beektu tuulaa xiqqoo see natti buuteennaan dhiifama na gaafachaa oolti. Anoo namni waa malee naasoftuu jedhee ansi bilbile gaaru. Eessa maal namni waan sobaa naasu kunoo laatu argitee lana miila koo dhixxee. Akkasitti raftamoo bitaatti raftamoo mirgaatti raftamoo itti ilaalaatu argite akkaataa isheetti na kunuunsituun sin jedheela ashaaraa magariistii akkasitti kunuunfamuu dhiisa. Bakka fi adalaan moonuun gatiin kamee fuudheera ittee gatiin bakka bilbil immoo. Haalaan gubadhee oo. Maatte? Jaalalayyee nan gubadhee jechuu koodhaa maaroo koo maala bakka. Keessa bakka jaalalan qabu bakka itti ibsuun dhabe mila akkuma itti akkaataan itti ibsuun dhabe bakka laamala jechannaan qatela. Bareedduu koo innaanan koo gaarra gammadaa olti mana keessa naannofte. Akkami ati fuutee haadha fuutee dhana jooti malee yaabbee sargii makeellee na waamne. Dhugaadha siidaa boleera damara waan tokko silkiin kee ba'an ture. Akkami immoo fi taateetti? Siitaateetti maal goota maal eebbifamtuu namaatiin sin jedha. Kunuunsi seensi qabduutu argiteedhaan sin jedhani akkaataa namarraa addadhaan hin beeku bakka. Kanuma kooti baay'ee na jaallatti anis baay'een jaalladha. Cinaacha godhadhee yaadas gaan dabaraan maal. Baaqos taati. Dhugaan sin jedhalaa damaraan ati immoo nama naman. Jaallannee mamoy. Jaallannee? Jaallannee magee dirman abbaa bakka dhuunfaa bira deessee eegaa turte. Ala abbee jimmoo hima abbee maqaa nan baase maal ta'e inni maalni jaalladha. Jaallannee man fuudhee sin jedha ishee ma wajjin jiraachaa jiru. Bakka sii godhe haadhoo kun bakka sii godhe abbeen si waama bakka booduma gaafuma lammaffaa mallee fuudhu. Lammaffaa naaf. Booduma malee lammaffaa dhugaadha si waamuun niisu. Maaloo siima godhu wadaraa nan irraanfatini gaana waami. Haadhoo kun hangadiin moo adala haadhoo kun. Tola jedhi dhagaatti naa. Jedhi haadhoo kun. Wayinee hiriyaan koo keessi. Gaariidha hunda isaayyuu si dhageera. Lammaffaa nan fuudhaan lammaffaa gaban fuudheen. Silaa lammaffaa fuudhuufi. Ani kan sittana baaree maal. Akkas takka. تفكر لما يسجراتها أنا ماتي كولي ننجرات ماتين كيف سجرات أنا ولي إيش سنوندي كيس أنا سجرات mana keenya keessa manni keessan ho'es ollaa keenya bukkee manni ollaa keessan ho'es yeroo sitti muna naman to'ete rakkoo qabsi nama nanatti mana keenya bukkee dhaka bareedaa kooni bareedduudhaan tire baay'ee bareeddu anis maatiidhaan tire eeyyeen mudhiin koo mudhiisoon isaati miti eeyyeen namoota miiloonota keessaa nam tire bareeddu maalumaa fi gaaffii si gaafa hundaa eeyyeen maaf naan jettaa harkuma kiyyaan gaaffati na gaafatte dhugaa deebisen jireenya kiyya dirree lolaa godhaare
لا لا توفيق في البيت يبغى تبادر وقفت اللي بيجي نمدو كتير نجاز مين مرة عندي مولو ما يوم هارك الله عندي بفتشة مني جمرتي يوم هارك كان استماع سيرة بدا إمام بالي ومسلم باستة نسكول بدور أنا ركعي ديسور سديسو ما غوي أنا ركعي أكهر ما أتيا تجارات وأكون انتوت دائما دكاران جولد بورادو أم مدام كرام بنار أم وشوني كان كي كنا أكو مسري دوبا كيساتي وفاقلتو دوبا كيسات كوفي بشان كيسات كوفي وان سيجا في الجوز أمارا أفان تكنا بنان أفان كان كوليا سيجا برز أساس كرامي ديك سبكيس ولما ننجد ولما نقول فيه أتم جبنا Dako. Maaloo dhiifama naaf godhi. Maaliif? Otoo atiin beekin nama biraa wajjin buleera. Hankee salphaadhaan bas. Akkamitti? Kan koo cidhi sanbataam. Nagaan siifaa ta'u. Arras immoo kinoo waan tokkos si hubachiisa jedhee tanani. Kinoo laal dhaga'i. Dhuguma ati mucaa Waaqayyoo yoo taate, dhuguma ati dhugaa baatuu Kiristoos yoo taate, sababbii keetiitiif maqaa Waaqayyoo hin arrabsamin, sababbii keetiitiif maqaan Yesuus hin arrabsamin. Warra hin amannetti yommuu ati wangeela mootummaa Waaqayyoo dhugaa baatu, Yesuus Kiristoos jireenya akka ta'e, Yesuus Kiristoos fayyisa akka ta'e, Yesuus Kiristoos karaa akka ta'e, Yesuus Kiristoos furtuu jannataa akka ta'e dhugaa itti ba'i malee gonkumayyuu ittiin hin mormin. Eeyyani dhuguma sin jedha ittiin hin mormin gonkumayyuu jechuudha. Dhugaa itti ba'iitii bira darbiitii Waaqayyoon kadhadhuufi. Ittiin mormitee nama kamiyyuu gara jireenyatti fiduu hin dandeessu. Hafuurri Waaqayyoo yoo keessa galee ofii isaatii gara jireenyatti yaame malee ati garuu karaa jireenyaa san qofa itti himuu qabda malee gonkumayyuu itti mormuu hin qabdu. Waliin mormii keessa aariituun jira. Waliin mormii keessa walitti mufachuu jira. Waliin mormii keessa wal arrabsuutuun jira. Warra samuun isaanii akka hin taanetti yaadu, warra lapheen isaanii akka dhagaa jabaatu wajjin waliin mormitee maqaa Waaqayyoo keetii hin arrabsiisin. Maqaa Yesuusee isa si fayyise kana, isa jireenya bara baraa sii kenne kana, maqaa Yesuus Kiristoos kanas hin xureessisiisin. Jalloota gidduutti adaraan siif dhaama. Yaa dhugaa baatuu Gooftaa.